du'aayi godhaa fi jaarsan qabdu jaarsa rabbi siyyaa kan hojjaate du'aayi godhaa fi jaarsa bareedaa ka isiin aarsine ka isiin daarsine rabbi haa kennuufi. Haati mana isallee yoo viidiyoo tana agartee jechuudha ni aartee duuta kaartii mataa irra dhaabee jechuudha illee ni naara. Garuu waan akka naafsee waan akka waan jiraan jirtu. Garuu immoo an gargaartu Oromummaatiin gargaaru deema yoo isii loltillee garuuf duuban deebi'u gargaara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fune daawwattoota hordoftoota maatii channel keenya jirra jirtu. Salaamanni keenya sadan ka onne irraa burqe iddoo isin jirtan maratti isin biraa dhageessu isiniin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikama oromati ya jiruna ya hadan barak. Salam ka kanena burqe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota maatii. Salaamtaan ta'e ta'on irraa burqite isin qabtu isin jecha. Kuma beekamu obboleettiin tanyatuni dheengadda na bira dhuftee Nasraa wajjini Nasraan na bira fide arallee kunoo deebitee dhuftee jirti. Haati mana isallee yoo viidiyoo tana agartee jechuudha ni aartee duuta kaartii mataa irra dhaabee jechuudha illee ni naara. Ani garuu waan akka naafsee waan akka waan jiraan jirtu. Garuu immoo an gargaartu Oromummaatiin gargaaru deema yoo isii loltillee garuuf duuban deebi'u gargaaru. Ani kun abbaa ilmaan sadiiti ta'ee immoo akkasumattis uffata dhiquu kana kaanii beeytan ka dhiirti ka hedduu takka beeytee hogguun uffata dhiitus ni bakka ififaatti ijoollee tanarraas mataa fa'aa tolchu ijoolleen dhale keessattuu dhalaadha. Mataa kana fa'arraa tolchu jira waa hedduu jira sanumaa jechaa fa'a. Akkuma dheengadda viidiyoo keessatti dubbannee turretti yaaddoon kuni hedduu takka miskiina nama gaariidha. Gargaaruun qabaa hamma jaartiin isaa galtutti jettee jirti. Yoo isii loltelleef duba deebee Hindisu jechuun xiyya dirqama lamummaaniin baha Oromoo lammii ta'u. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya hordoftoonni keenyas baay'ee takka na gargaaraa jirtanii dhugaa dubbachuudhaaf yaadni keessan yaadumaan na gargaaruun waan baay'ee guddaa nama gargaaru. Waada seenee jira kaa waada saniin bakkaan gahuudhaaf noo qophaa'ee dhufee isin jaa rabbiin jaartii isaatillee rabbiin eegaan haa galchuu fi akkana isin jaa hordoftoota fi daawwattoota keenya. Akkanatti deemii yoo akkana gootee hin deebitii warri jettanis hedduu takka galatoomaadha isin jedha. Warri yaaddoo sabaa yoo rakkoo qabaatte nun dhoysinii akkaawuntii kee ergadhuu maallaqa irratti sii buufna warri jettanis hedduu takka galatoomaadha. Noo akkuma beekamu mana tolchinee samboo darra huccuu miccinee kaan nyaata godhuuf deemnaa. Ayyaantuun mana sirreessitee jirti. Manni umaatiin manni bareedaadha. Mana nuti hinjikin. Mani faati ko tolchaa namu fedhaa beektaa. Mana tolchee isuma itti tufuu uffata dhiqee bakka akkasii kare nyaataa deebinaa faana turaan afeerraa keenya. Yaaddoo akkamiif deemtaa namni jettanis jirtu wanni deemnuuf takkallee hin jiru. Isilleen waan hojii sa'aatii kanaaf waan hojii hin qabneef dirqama lamummaatti bahuudhaaf dhufte malee waan biraatiif miti daawwattoota keenyaa. Kanaafuu waan biratti isin qabatinaadha. Amma isilleen gara hojii jalqabuuf deemtu natti fakkaata. Kanaafuu hojiilee yeroo isin hojjettu kan irraa marruta. Ammoo bakka uffata dhiqatanitti maksalaan bakka san ibsaan baay'een jiru ibsaan guddaan. Kanaafuu alkalatti dhiitti bakka sanitti rakkoon qabu.
أجات صوت ديس خلاص هبغى أطلع ديس ستارة اللي تيام ستارة برامز لا لا يا سلام جبتك حبو غرغرته ما الفا غرغرته أنا غدت الجو ايه وامبرا ما ترجع في دوفي غدت في دوبي ايه وانا سنتول جتجرا ليسو huccuu kuno waan baatii lama akkanatti walitti qabee kuno akkanumatti akka argaa jirtan kanatti saada huccuu taanaa tanan dhiquu dandeessuuti maallaqaan dhiisisaatiif irraa dhiisitan. Adi rakkoon qabu kan ammaa fixaame. Laa huccuun hedduu baay'eedha. Laa ammaa ni guddatte. Ammaa fixaame tan ammaa tanaa waliin. Maallaqaan dhiisisaati. Adi rakkoon qabu ammaa dha. Sanatti binjinkini irraa dhiisi. Dhiisi ilmaan dhiigaa. Kalaas mana qulqulleessitee manni sunuun dhiigaa. Dhiisi ilmaan dhiigaa. Tas keessatti nu qulqulluudha. Tarumaan dachaasaa. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kunoo akkasitti manas bareechitee maashaallah hedduu takka bareechitee hedduu takka dadhabde baay'een dadhabne akkasi galatoomisiin jenna. Daawwattoota hordoftoota keenya kaa'unoo intalli kun mucattiin tun baay'ee takka nu gargaaraa jirti. Ishilleen haa galatoomtu isinilleen du'aa godhaafi jaarsan qabdu jaarsa rabbi siyaa kan nujaati du'aa godhaafi jaarsa bareeda ka isiin aarsine ka isiin daarsine rabbi haa kennuufi uffatallee akkasumatti akkumaan dura viidiyoo maree isin garsiisetti uffatallee akkasumatti dhiite alkallattii dhiite viidiyoo malee dhiite kanaafuu ammas wanni kana booddatti hafee hin jiru arraaf galatoomii guyyoo biraatiif nutti deebii jennaani nagaan galii jennaani. Nah, kagana ada mingkana salah dike mal hamam dike kana boleh singgirgaran. Dom tanah kau faham tu dah. Nyatas kena godak, gana ada kawan yang beda. Okay, untuk tu punya mantan mana bukulis ni ki kucule ini berbeza ni kalau hadir nak ni cerah. Takkan ada amma kalau salah bukulis macam godak ni hamam dina hamam godak ni mo akasih khairat goni telegat ye kan fikir godak ni mah. Kalau ya jauh bergaru dah. Kalau pada hijrah, tak
akkasitti ilma Oromoo jechuun kan magattanii rakkataa jira. Isee haati mana isaatiillee akka loltee waa hedduu hin beeka. Deemmoo aansanillee if duuban deebi'u ni gargaara. Hordoftoota fi daawwattoota keenya kun akkuma beekamu haati mana isaallee akka loltuu ni beeka garuu waan irraa kaasee jechuudha. Naafisa jidduu garuu Oromummaa jira malee waan isa kan jirtu. Daawwattoota hordoftoota maatii chaanneela keenyaa kunoo akkasitti waa baay'ee na gargaartee obboleettiin teenya haa galatoomtuu amma hojii xumurtee jirti. Maashaallah mana tolchitee uffata dhiitee akkasumatti mana fincaanillee nurraa tolchitee xumurtee nyaata siniin godhaa jettee nyaata wuliidha. Amma sa'aatiin 9 hirbaanni isin geenye. Ammaan tana kan nyaatota fee iraatallee garuu sa'aan hin geenye. Achum tahee moo godheetumaan biraa deemu deemaa waan isaan keessatti. Lakkee dhiisima iraata nuun godhaniiti. Iraata kalaas anamaan godha sa'aatii iraanni ga'e. Hirbaa tanaa godha. Kalaafuu hedduu takka galatoomii yeroo tokko deebiitiin ulaalis hin jenna. Sillaa lufanillee qophiidha. Isin gargaaruuf illee iftuu baddeefu. Galatoome atiif nasarallee hedduu takka galatoomaadha. Hedduu takka galatoomis hin jenna. Oromooti qaalii galatoomaa. Daawwattoota hordoftoota keenya mucayyootaan isinillee nuuf eebbisaadha. Nasarallee naa galatoomtu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Bye bye.